miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Rooraas miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo kabajamtoota hawaasa Oromoo hundaa waamicha sinii goone kabajanii asitti argamu keessaniif kabaja guddaa sinii qabna. Haalli keessa jirru kun bahaa dhihaa kaabaa kibbaa Oromoon harka wal qabatee walii birmatee qaanqee bilisummaa yerootti facaasaa jirudha. Warraaqsi biyya keessaa alaa damboobee jiru kun tokkummaa Oromoo humna akka ta'e diinaaf ragaa wahaa jira. Oromoon kaleessas har'as borus tokkuma. Oromoon mirga abbaa biyyummaa daangaa biyya isaa tiksuuf wareegama qaqqaalii yeroo kaffalaa jiru kanatti maree gaggeessinu kuni marii seena qabeessadha. Gocha sukkanneessaa diinni keenya nurratti raawwachaa jiru kana umuratti laachuu qabnuuf bakka jiru hundaatti yaadaan dandeettii qabnuun waan hundumaan wal bira dhaabbannee kan falmaa keenya fiixaan baasu yeroo isaa har'aadha. Garbummaan irra jiru kan biyya keessatti raawwatamaa jiru Oromoon hundumtuu wal utubee afaan tokko dubbannee iyyannaa miidhama keenya haala tokkoon ibsannee dirqama yeroo kan itti ba'uu qabnuuf kan nurraa eegamu dirqama sabaati. Sabni mirga isaa sarbame eenyu birattuu kabaja qabu. Sabni Oromoo guddichi Afrikaa bulchuu danda'u Afrikaaf hangafa ta'e haga bineensaa illee kabaja dhabee rasaasaan adda keessa dhaamaa bakka hidhameetti gubamaa hidhaaf ajjeechaan isaan qatee saba dararamaa jiru. Sabni sammuun isaa bilisoome hacuuccaan hagamuu danda'u. Roorroon bifa kamiinutti dhufu falmii bilisummaa irraa kan duubatti sadeessu jira. Sabni sammuun isaa bilisoome ajjeefamus, hidhamus, reebamus, gubatus wareegama jiru kaffalee ofiisaa darbeef dhalootaaf bilisummaa daddaraaf dabarsa. Diinni keenya yookaan wayyaaneen kan aangoo qabatte humnaan qawween murni qawween aangoo qabate kan inni bu'u jaalalaan sossobbii miti. Sammuun sibiilatti amanu deebii illee argachuu qabu sibiiluma. Kan aangoo irraas fuudhu qawwee woboon hidhatee jiru.
diina kokkee qabee jiru kun akkasumas diina roomisiisaa hawaasni keenya sabni keenya biyya keessaa tokko lamaan abalu achi jirtaa as jirta waliin hin jedhiin waanjoo garbummaarra jiru ofirraa buusuuf walii birmatee haati mucaarra dhaabattee darbitee Oromiyaan bilisoomti yeroo deemu dura keenya kana fiixaan baasuuf biyya alaa kanattis eessayyuu deemnu Oromoo jedhamna. Eessayyuu deemnu Oromiyaarraa dhufnee jenna. Kanaafuu tokkummaa yaadaa qabaadha. Tokkummaa Oromummaa haa qabaanna. Tokkummaan inni kan sana booddeefu. Tokkummaan inni kan bilisummaa sammuu booddeefu. Sochoosan malee hin harca'u. Sochoosuuf ammoo ofii socho'uun dirqama. Irraan deebi'a. Sochoosan malee hin raafamu yookaan hin harca'u. Sochoosuuf immoo ofii socho'uun dirqama. Injifannoo uummata Oromoo galatooma. Eegaluuf mee dura waa'ee viidiyoo amma ilaalle kana Jaal-Rowaas miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ibsanuu taasisu. Sana booddee gara qabiyyee marii keenyaatti walii ibsinee marii keenyatti fufna. Asitti na qabatanii warri naannoo kana jiran isaa deebi'anii kaan nyaata, kaan dhugaa, kaan immoo gara dhiigaa kana bashannanaa jiran fakkaata. Garuu yeroo itti nuti kana hojjechuu qabnu miti ture. Yeroo itti nuti bishaan nurranidha nuti jiru uummanni Oromoo jechuudha. Yeroo itti ijoolleen keenya mana barumsaatti galuu dadhabanii, yeroo itti haati keenya gabaatti du'aa jirtu, yeroo itti haati ulfaa garaatti baatanii nu jalaa du'aa jiran. Unumiti namni akkasitti bashannanee addana ofuu qabu. Nuti miila qullaa deemuu qabna. Ijoolleen addanarra jiran kun ana uumaa akkanaa rubitiin ana ageeffa. Ijoolleen addanaa miila qullaa deeman kun kophee birrii 300tiin bitamu. Harreeji biyya kanatti otoo hojjenne $20 bitamuu danda'u abanii miila isaanii qullaa deeman. Baay'ee gadda. Ani leenji'eera makalaakiyaa yeroon ittisa biyyaa ture kilomeetira biyyaa ture ji'a 3 leenjii fo'adheera. Akkamitti akka leenjiine nan beeku. Leenjii ijoolleen kun fo'atanii mara fo'adheera. Akkuma baabootti jechuudha. Garuu yoo nuti maxxanne jaarri nuti maxxanne nu ariiteetti agalatooman itti ofitti nu jabeessan gaarii nu godhan. Yeroo kanarra hin jirru nuti. Yeroo itti haasofnu, yeroo itti waaltan, yeroo itti jireenya boonsaa itti jiraannu irra mitaan nuti jirru otoo uummanni keenya beeku. Maali uummata kana maali eessa deemne warri magaala ittisu achiiti. Jabaachuu qabna jarana nuti iddoo malee jiru, iddoo malee dhaabannee jiru. Yoo callisnee teenyellee jara kana adaraan hin tuqinaa hojjennellee nu hojjeessaa jiru fayyuu. Fayyaan hojjeetu ajjeesanii haata akkatti boosu ani nan boo'e haadha sana wajjin yeroo isheen feesbuukii irraa boosu. Yaa daa'ima koo mudhii kiyya dadhabee dhaabadhee si boo'uun dadhabee jedhan. Ijoollee meeqa daa'anii haadholeen biyya keenya. Biyya ajjeesaa jiran maaliif nuti dabeessa. Oromoon unii warri dargaggeessaas dabeessa anaan nafuu achiin deemaanii homaa. Kana booddee gara waggaa 20 minaan na jiraadha homaa xiqquma naaf. Anu nan deema achiin nan deema homaa rakkina qabu wali. Karaa kootti kutannoo maa rakkina qabu. Maala haadha keenya boosin maala obboleettii keenya nuti bu'an yeroo mara. Maali yoo jabaan nuti qabsoon yeroo fudhachuu abuu danda'an akka jabina keenyaatti murteessu. Yoo nuti jabaanne dhaabanne waggaadhaa ji'a kanayyuu uummanni barbaada. Ji'a kanaanitti torbanaadhaa barbaada uummanni keenya. Nuti yoo jabaanne nuti laafne immoo akkasuma haasofne nama 5 ta'anii kana otoo nu arganiisan Tigiroonni yeroo sanii laga galanii waan ta'e wal nyaachisaa walitti hataa
lolanii too aangoo kana qabanne jedhu uummanni keenyas faanaa dhuuman roodii guddaa sun irra jedhanii yaadan otoo nu arganii nutti kolu akkasitti mijaan bilisummaan dhufuu jaalladha gosa nuu laachuu danda'u ekspiriyaansii qabu jee yaada. Jabaachuu qabna kanaa ol amman jabaan homaa tokko iyyuu hin hojjenne jechuun zeeroo irra jiru. Zeeroo irra jiru. Bu'aan argame jedhan xiqqoo homaa ani anama yeroo isin harka walitti rukutan taa'ee afaan koo qabadhee taa'aan ture. Homaa waa tokko iyyuu hin hojjenne homaa tokko bu'uura tokko hin keeti ganaan waaqa jechuu barbaade karaan keenya baay'ee dheeraa anitti deemutu dheerata malee ani hojjenne bitan baay'ee. Inni ani gabaabsee fixuun barbaada. Jabaa Bilbilu Amaaree Jaalkiyyaa fi Jaalgal Maxachee Jaaljinaraatii fi Jaalama. Kan qondaalota olaanaa akkasuma qonnaa Torontoo mul'isa abbaa gadaa qondaalota qonnaa kan gaggeessan miseensota adda bilisummaa Oromoo deeggartoota caayaa adda bilisummaa Oromoo kan gidduu ganamaa akkasuma jaarmaya dubartoota Oromoo Torontoo naannoo kanatti argamtan akkasumas dargaggoota keenya warreen biyya keessaa yeroo gabaabatti haala garaagaraatiin biyya baatanii miseensota qeerrotas godhan warreen as keessatti argamtan akkasuma warra dhala mirga ilma namaa garoomaafas deebi'ee warra amantii islaamaa kiristaanaa waaqeffataa hawaasa Oromoo walumaa galatti haguugamesan uummata Oromoo kan naannoo sadii maaliif uummanni san diina keessa jiru bakka iyyuu dhaqeeti eebbisa kana irratti argama. Kanaaf fuula uummata sadii argisiisuun barbaada. Uummanni keenya lafa dhaqee bakka eebbaa sanitti ijoollee tana eebbisa. Ijoolleen tun ijoollee barattoota yuunivarsiitii keessa, haayaskuul keessa, deemtee qeeroo keessa walumaa kan isaan kan har'a nama keenya kan biyya alaa jiru maqaa akka fakkiitti nama tokko barbaada. Keessattuu faamiliin biyya alaa jirta kan namuu irraa dubbachaa jiru kan maal goone jaamee irraa jiru warra tokko faamilii tokkoon akka fakkiitti Oromoo biyya alaa irraa tokko barbaada. Inni maal? Minisoota keessatti argama. Abbaan mana sadii nama miseensaa dhukkubsatan. Buna amma durallee waan kanaa warra Torontootiif tuqee jira. Guyyatti buna tokko maal jedhaniin kaameeraa istaafaa immoo maal karaa dhugaa ture saddiiseeti sanduuqa darbaatu achirraan eegan. Duuba warreen isa fakkaatu waliin qindeessee haati mana isaatii fi inni dubartoonni waliin buusanii huccuu waboon amalee eebbifamu uffate san guutuutti warra sanii fide qabne. Jaallan korarratti argamtanii naannoo sanitti argamtan keessattuu warreen waboo amma hidhannoo qabu kana hidhachiisuuf qooda asiis kennitan galanni keessa bilisummaa jedhe. Kanaafuu adda bilisummaa Oromoo hunda lafaa olte qeerroo keessa kumaataman bahan daldala seenee jiru. Isa akka amma ijoollee tanaa inni samaan barbaada waan barbaadu marii keessatti itti dhufu. Maal barbaachisa? Ganda keessatti yeroo bilbiltan ijoollee gaara seen namni gaara seen kana dhagayaa jiru. Kun cufti adda bilisummaa Oromoo mataa waliin qabeeti akkuma ijoollee tan hidhachiisuuf qophii. Kanaafuu hidhannoon amma boombii fi hidhannoo waraanni kun hidhate kun gahee uummata keenya kan ala jiru. Uummanni keenya qabee waan qaburraa maallaqa buusee ijoollee sana ji'oottan dabre maallaqa isin asii buuftanirra hidhannoo dubbitamtee. Waraanni gaafas duraan qabu akka jiru. Kun kan uummanni keenya ji'a saddan kanaa fi hanguma ijoolleen gaggeeffamutti maallaqa bu'eenidha. Maallaqni keenya isa dhiqillee akka keessaa baatan immoo kanarra oola.
gari kanaan gara hojiitiin bira darbu. Ajandaa keenya kan barii irratti deebi'uuf deemnaa waan gaggabaabaa tokkoon tuqee bira gochuu barbaada. Jaalalaan biqilaa keessattuu haala qabatamaa yeroo ammaa biyya keessaa bal'inaan dhoofsee jira. Addi bilisummaa Oromoo wanni inni tuquu barbaadu karaa waraanaatiin, karaa siyaasaatiin, karaa jaarmayaatiin har'aan danaa hojjechaa jira. Akka dandeettii isaatiitti. Karaa waraanaatiinis kan laaltanii argatan humni waraanaa kan kana caalu kan ifdee deebi'e. Waan tokkoon asirratti waraana yeroo jedhamu isin ibsuu barbaada. Jaarmayni ripheenooraati. Adeemsa akka itti guddatu qaba. Adeemsa sadii uumama walakkeessa xumura jaarmaa guddaadhaan lolee biyya bilisoomsu. Addi bilisummaa Oromoodhaa baroottan dheeraa sadarkaa nama gaarra dhaqee haallee garaagaraatiin sadarkaa tokkoffaa irra gad-deemu Oromoo cufti qabee. Amma immoo har'a lola uummataatiin jalqaba. Addi bilisummaa Oromoo waraanaan uummata isaa hidhachiisuun hojii bal'aa gaggeessaa jira. Kana kanumaan hin beeku. Kan waan kana cufu fiixa baasuudhaaf maddi galii adda bilisummaa Oromoo eenyu? Eenyuun dhaa'e? Ameerikaadha. Uummata Oromooti. Kan Oromoo hidhachiisu, kan Oromoo guddisu, kan uummata Oromoo hidhattoota irraa ganda cufaa waliin qabdee hidhachiisuuf deemu kana hidhachiisu eenyu? Uummata Oromoo. Uummanni Oromoo afanfaajjii gara hidhannoo waan hidhannoo kana keessaa utuu jira. Kana baay'ee irratti ibsa goona. Afanfaajjii akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo hidhataa, akkamitti waraana hidhachiifnaa, akkamitti uummata keenya hidhachiifnaa. Informaatiina kana diinni harkatee kanaan uummata keenya afanfaajjiisuuf gulufaa jira. Kanallee akkamitti itti dhaqqabnee morora isaa dhooyinaan irraa mari'ata. Karena kanumaanii dudatu maddi galii eenyu jennee uummata Oromoo. Uummanni Oromoo maal godhuu qabaas irraa wal gaafata. Lammaffaa sochii har'a biyya keessaa ji'a sagal qeerroo bilisummaa Oromootiin fincila diddaa gabrummaa irraa ka'ee fincila xumura gabrummaa darbee fincila xumura gabrummaa irraa warraaqsa biyyoolessaa Oromoo kan xiqqaa guddaa manguddoo ishee qeesi cufti irraa hirmaatutti darbeera. Maal jedhama kun? Warraaqsa biyyoolessa Oromoo kan Oromoon karaa bilisummaatitti balbala bilisummaa irratti dheqaa jirtu karaa tokkichi jiru isa jedhan hunda. Karaa lamaan qabsoon Oromoo yeroo ammaa filiidhaan deemaa jiru. Karaa nagayaa, karaa hidhannooti. Isii lameen kana cimsinee itti fufuudhaaf. Cimsinee itti fufuudhaaf karaa irra jira. Kanaaf fincila diddaa gabrummaa kan ji'a sagal gaggeeffamaa ture kana keessatti injifannoolee culluqoo galmaa walii jira. Injifannoolee culluqoo nuti galmeessine maali? Inni maali? Mootummaa wayyaanee diktaateeraa ana malee hin jiru. Yeruma fincilli diddaa gabrummaa naannoo Finfinneetti yookaan Ginciidhaa jalqabamu san Abbaan Tsahaayee dikkinnaas garbaachuu argate. Kan likkiisa gaddaa jiru eenyu? Qeerroo bilisummaa Oromooti jecha inni keessan deebisaa kanneen jedharraa afaan beeyngadda likkinnaas garbaachuu argate keessan likki isaa dhaqaa jiru ilmaan Oromoo. Injifannoon tun akka raayyooti yookaan akka namoonni yaadanitti. Namoonni tokko akkatti yaaduu jiru. Waan abbaan qabu, loltiifatee abbaan qabu, kan diinee irra oolmaa jiru, kan namni duuba jiru, warri itti fakkaatanii dhiichisanillee nu wajjin obboleeyya.
Na'arka jawaabir bilisummaa Oromoo. Na'arka jedhii irratti jaarmaa siyaasaa idilaa qabsaa'oota bara 40 mataan isaanii siyaasaan bilchaatee dhabde bilisummaa Oromoo keessatti. Qacalee gartee arra utaantuumi akkaataa biraatu namoota bilchaataa keessatti namoota adeemsa siyaasaa qabsoo hidhannootti beekamtummaa keessa bilchaatanii keessa jiru. Dhaaba kana akka namni keessa jiru akka hayyuu keessa jiru akka wanta gaarii yoo ilaale wacabbanuutu jira ogeeyyan. Namni qabsaawaa isaatiif ulfina dandeetti dhaltillee qabsaawaa sanirraa dhala. Si qabsaawaa eeggadda hadhaa bilisummaa keessa ture gatii osoo hin kennin haala dhufu gatii kennita. Hin kennin. Qabsaa'ota keessatti ulfina kennuufiin kabajaa kennuufiin dhaloota har'a lafaa ka'e kana bilisummaa qabsootti dabarsuullee achirraan deema. Warreen ammoo hangafoota miilaan irra deemee rantan gaafanne kullee dhalee jiramu. Kunillee dhalatee jira beeka. Kanammoo seenaaf fi warreen qabsaa'ota dubbatanis seenaaf fi qabsoon kun akkanaa jirutti argamu. Kanaaf fincilli diddaa gabrummaa wareegama qaalii ijoollee xixiqqoo haawwan manguddootu itti qaban. Fincilli kun akka fiixa jiru humna waraanaatiin ijoolleetu itti fufaa akka qabaatu akka dhaan tooftaa jijjiirratee akka deemu maal godhuu qaba? Nutiin ala jiru kun akka guyyaa marii irraa akka badhee sanatti waliin dhufnee wal mari'annee maal goonaa maal godhuu qabna jennee murteeffachuu qabna kana gabaabseetiin irra ta'a. Gambiroo diina keenya haa ilaalu. Diinni keenya yoo jiru diina itti baruu gaarii. Diina keenya eenyu? Warreen ammallee diina keenya kana firoomfachuu utaalaa jiruutu Oromoo taanii arge. Isa Oromoo kan akkamiin ilaalla duuba? Kan wanti gamtuutu fira taanii akka jedhu. Isa kana akkamiin ilaaluu qaba? Mee haa ilaallu. Diinni kun bara 25 mootummaa kanarra akka turuu dandeenye akkami? Hidhattoota naasuu takka qabu warreen gara jabeessii kashlabboota nama isaatiif dantaa qabu funaaleeti jaallata. Kaanis gantoota waraana mootummaa keessaa harka booji'aman jaallata dura. Lussee saboota xixiqqoo biyyattii san keessa jiran cuma keessaa ofiitii odaa. Isa kanaani uummata wal nyaachisee bara hanga kana. Qabsoo bilisummaa Oromoo dargaggeessuun maalirraa dhufa? Oromoo dargaggeesse malee humna qabaatee ittiin yeroo sanii. Oromoo akka dargaggeessitu taasisee kun bal'inaan Oromoon adeemsa keessa turre kana keessatti argitanii jiru. Kana seenaaf haasawullee yeroo dheeraa nurraa fudhata. Kanaaf uummata keenya diinni keenya kun har'a bakka tam dhaabbatee jira. Akka eeggadda inni ittiin aadaa ture san jira. Hin jiru. Maaliin gad dhaabbatee jira? Qawwe. Waan qawwe. Kan lamadaan caasaa hattummaa tasiin basaasu. Kan guddataa fi tasammaa waliin jiru. Kan Maammadii fi tasammaa waliin ta'u. Guddataa fi Maammad tasammaa fi Maammad waliin naqee wal shakkisiisu. Kanaan ture. Har'a immoo san cufti ciramaa jira. Oromoon bakka jiru ani eenyu bakkee jira. Jecha tokkoon akkas goone jechuun guutuu Oromiyaa keessatti mee duula gabaa eeguu haala qabnu jechuudhaan guyyaa tokkotti wal dhagee lagata. Guyyaa tokkotti hiriira haa baanu jedhamee biyya alaabaan
Oromoodhaa bara 25 bara 1991 Finfinnee keessatti ol baate keessatti guyyaa 6 Agoosti 6 alaabaan bilisummaa Oromoo Finfinnee keessatti ol dhaabbate. Beelaala uummatni keenya biyya keessa duuba uummanni akkanatti lafaa ka'ee hojjete kun akkama ka'ee yookaan qilleensarraa ka'eetuma ka'ee sadarkaa kana ga'e. Ijoolleen qaroon teenya tan bakka nuti itti eenyu warra biyya keessaa hin jirre wal jaaranii gurmeessanii wal ajaja fudhatanii qaama isaan tani gurraa qajeelfama fudhatanii hojjechaa jira. Ibsa isaan baasaa jiru. Jara keenya mee waan kabajaa isinii qabna isin jaalanna waan nuti biyya keessaa hojjennu kan harka nanna qumuraadhaa phaawuraadhaan hojjechaa jiru beektu kabajaa isinii qabna hayyootan keenya isin jaalanna karaarra nu kaaya nu gorsa nu deeggara nu gargaara ammoo harkan keessa naqattanii nu afaan fageessuurra nurraadhaa fayyichaa jirti ijoollee deeggaru gorsa kennuu fi filaana baasuu fi yaadaan gargaaruu fi jaalachuu cinaa dhaabachuu tan biroo dachee waan biroo bira kutee waan biroo ijoollee tan anaatti akkasuma anaatti maarree ta'e ilmaan wal nyaachisu horiitti ergee ala kana ijoollee nagaan hojjettuma maallaqni maal itti ergame dhugatti seenaatu itti gaafachuu jira. Seenaatu itti gaafata. Qabsoon Oromoo ifittee deemaa jiru. Gara waraanaatiinis gara jaarmayaatiinis kanaasumaanii bira kutu bariitti. Gabaabatti jedheen isii warreen akka Obbidiiqoo warreen biroo cufti muddamanii jiru. Muddama keessa galchanii jiru. Iddoo guddaa isaanii adda bilisummaa Oromoo dhaaba keessa nuquba qabaadhaa jechaa jiru. Bakka jiru. Warri dura kana hin dhageenye warri waan kana fudhatin ilmaan Tigree wajjin Maqalee mana ijaarrachaa jiru. Warri dhaamsa kana dhageenye osoo dhaga'u Maqalee jaarrachuuf ta'a yookaan waliin godhan. Seenaa addunyaa keessaa seenaa akka warra Aljeeriyaa ta'uuf ta'a warreen irra wayyaanee wajjin ilmaan keenya irratti dhiichisanii ilmaan dhiiga ganna qabu. Kan warra Faransaayii wajjin godaanee Paarisiin gala. Kana wanni ni ammallee kanarratti isiniif dhaamu namni firaa qabdan duulli amma banamee jiru. Warreen wayyaanee wajjin dalagan dafee jaarmaa isaatii wajjin akka hariiroo hidhatu ijoollee qeeroo wajjin akka hariiroo hidhatu gochaa immoo keessattuu kaabinii ganda keessaa irraa dhaabbaa ja'an namutti bilbila warri tilifoona qabdan kana namu itti naama. Gaarii gabaabatti gura tokkoon naafe jaallan ittiin ichi dabarsaa obboleeyyan keenya waan hidhannoota. Oromoon bakka jiruu waraana malee wanni nu baasu jiru jecha. Wallagga, Naqamti, Shawaa Amboo, Kaaba Shawaa Karrayyuu keessa, Arsii Dhiyaati, Baalee Roobee, Harargee hunda gaara mul'ata. Jaarsoon Raakaasii, Walloo dhayi, Booranaan dhayi duudhiin dhayi. Maal jechaa jiru? Hidhannoo hojjechaa jiru. Hawaasni keenya kan ala jiru waan uummanni ala keessaa gaafii dhiyeessaa jiru kana akka malee fudhatee waliin akka maletti oofaa jiruutu jira. Dogoggora keessa kan ta'e. Hidhannoo takka koo harka siseente qawween takkaa guyyaa qawween harka siseente atis diina qaldaa beeku. Qawween guyyaa harka seente. Ammoo obboleessa keenya binnaa warra keenya ilmaa deerran keenyaatitti qawwee binnaa bakka gaddaa anitti mana keessatti
qawwee maallaqa haguugu qawwee biifneetti bakka akkasiinidha akkanaa deemaa jira. Kun dogoggora. Wanni jaarmayaan hin taane wanni jaarmayaan hin taane Somalee xiqqoota. Abargidir, Afgaan, Dhulbaantee, Maarree deebi'ee biyya takka akkas ture. Uummanni akka malee jaarmaa malatti qawween harka seentee balaa guddaa. Naannootti milishiyaa naannoo jaarmaa hidhachiifna. Uummata keenya walqixa naannoo cufatti hidhachiifnee as baafna. Waan kana diinni hojii xiqqaa takkaan isiniif raabuuf gabaabsa. Maallaqa guddaan ala kana walitti qabame biyyatti ergama. Basaasonni wayyaaneedhaa istoora wayyaaneetti qawwee baasanii kana birootiin dhiyeessanii warra qawwee dinna jedhu sanitti geessanii basaasa sanii qawwee san makiinuma wayyaaneetiin fuudhanii bakka san geessanii jarri maallaqa fudhatee qawwee 150 ta wayyaanee istoorii baate istoorii deema. Rasaasa kijibaa kan isoo warshaa Itoophiyaan gaafa dargii qabu haqaatii qabu kan wayyaanee buqqaafattee Maqalee galchite san tolfame kan hin dhugaan warra baata kan hin dhugaan san 35 namni keenya Oromoon ganda keenya maallaqa ijaarratee walitti qabee ergee rasaasni kijibaa sanduuqni 25 bitamee 35 itti kennan. Biyama akkana diinni dalagaa jira. Kun silaa jaarmaa dalagame wanni kanaa dhufa hin dhufu. Eeggannaa guddaa barbaachisu waan goonu cufarratti wal mariin jaarmayaan hojjanna fayyaa ta'a waan caqasaniif barii keenyaa badii waan itti. Baay'ee jaalala waraasa hedduu galatoomaa. Kana taasisuudhaan
Eessa warri danda'a iskeelii irraa dhaabatee warra tiyaatirii agarsiisan ilaalaa oolu uummanni keenya mee eessa jira? Kuni hanqinni kun haa dhufe liidarshiippii addana jiru irraa atiraaktiivii mitachaa dubbiin addana kana jiru. Namoonni addana kanarra taa'an itti gaafatamummaa guddaa qabu isinirra. Isin qarshii kana 100 saa taatu 200 saa taatu hojii humnaa kan danda'u hojii humnaa hojjetee fida. Kan hojii humnaa hin hojjenne immoo hojii sammuu hojjetu immoo hojii humnaa sammuu hojjetee fida. Homaa rakkoon qabu. Garuu namoonni addana jiran kun itti gaafatamummaa cimaa nurraan ol qabu. Walitti qabuun dirqama isaaniiti. Maaliif walitti qabamne uummanni keenya? Kaleessa Dooktar Beenyaatiin isaan argatee ture gara naannoo Kiipiliin wal arginee ture waan baay'ee isaan taasisan ture. Baay'ee keessa koo wanna cabseetu jira. Yeroo iyyoon ani Itoophiyaa keessaa ofi uummanni keenya akka malee dararamaa jira. Akkama nuti salphisnee haasofnu kana miti. Jabaachuu qabna maali yoo jabaan asitti illee jabaan nuti isaan eessatti jabaatan gammoojjii keessatti jabaattee nutti baate jaritti nan baxxaan kun. Nuti biyya namaa jiraanne illee asitti illee jabaachuu hin dandeenye ammayyuu. Ammallee kan kitaaba qulqulluu baatee fiiga anaana waaqayyo nama ajjeesin naan jeera jedha. Kaan immoo an biraa baatee fiiga, kaan immoo an biraa baatee fiiga. Ani amanatu waan barbaadetti amanatu. Tulluutti amanate, kitaaba qulqulluutti amanate, quraanatti amanate, saaftuu dhimma mataa isaatiin. Ana achi keessa seenuu barbaadeenii. Obbolaa keessa warraa kanitti warra mana jiran anis nan himu biyyoota warra argutti yoo fanaafanii hubaatanis nuti jabaachuu qabna. Garuu immoo koreen addana jiru nama jabaataa ta'uu qaba. Akkuma qarshii kana buusne filmaata irratti dimokiraatiin asumaa jalqaba. Filmaata irratti ji'a 5 haa ta'u ji'a 6 haa ta'u namoonni addana kana kaawwannu nuti namoota jabaataa intelektuwaalii ta'uu qabu. Namoota nama liidii gochuu danda'an. Nama of liidiin godhe sin kennu. Warra qaatii filan malee quban hin filan. Eegalee filateeraa hin jennu akka warra ofii iddoo sanatti walitti filu. Asumatti jalqabdi dubbii. Asumatti ol qabna jabeessine hin deemna taanaan jechuudha. Namoota addana kana nuu ta'an booriftaan hin jennina qubaan filattanii as kaa'uu qabu. Akka kuni yaada mataa koo yaadni kun isinii fayyee yaada. Sababni isaa maaliif nama jabaatan barbaachisa addana kanarra. Isin qabamuu hin dandeessani dhugamni keessa namni farda jabaataa leenjisu nama waan jedhe naanaa jedhe. Jabaachuu qabna amma jabaanne. Uummanni keenya amma ani har'a biizii ajani namoota 3-4 bilbilee manatti hafan waaqayyo hojii isaanii haalaa. Gaafa obboleessi isaanii du'e uffata. Har'a mana isaanii keessa namni hin duune ta'a. Ani obboleessa koos wayyaanee na ajjeesne obboleettii koos na ajjeesne. Garuu namni du'aa jiru obboleessa koo obboleettii koo xiyyeetan amana. Harka dhibbatti. Nama tokko irraati qarshii 1,000 fu'uuni. Nama tokko irraati qarshii 2,000 fu'uuni. Hambisummaa keenya nu bilu. Namni qarshii laachuu akka yaadan deeggaruu waan qabu. Har'a nu gurguraa jiru nama keenya nu gurguraa jira Itoophiyaa keessa. Nama keenya nu basaase bakka loltoonni keenya jiranitti deemsisee geesse bakka ijoolleen boolla keessa nuuf jiranii dansaa jiraatu. Nam tokko lubbuu isaa eessa jiraachuu danda'a. Qansiraa hojjetee laagaa falateet illee jiraachuu danda'a. Amma wayyaalee faanoo namni jiraachaa jira. Jireenya mootanii namoonni baay'een otuma wayyaaleen isaantu miliyoona irra ta'anii jiran jiru uummanni keenya halkanii guyyaa hojjetanii jira. Maal jechuun barbaada? Liideroonni keenya addana jiran bakka kan atiraaktiivii gochuu qabu. Bakki kun bakka nama hawwatu ta'uu qaba. Oromoon Kalgaarii jiruu fi Oromoon Otowaa jiru, Oromoon Torontoo jiru, Oromoon dachee adda addaa irra jiru. Yeroo adda addaa irratti wal argi haala ittiin wal mari'atu, haala ittiin wal caqasu maal goona? Ammaa miti algaa nuti guyyaa miti. Hojii keenya finnee sa'aatii ammatti hojii hojjennu kan sa'aatii xammatee hin kan birrii walitti qabnee ijoollee keenyaaf illee dhumne halkan dukkana taa'u nurraa eegamnu jira. Homaa nyaata nu barbaachisu haga guguluu qabne. Yeroo itti nyaanni haa nyaatu namni inni itti tole, haa uffatu namni itti tole. Nuti qullaa deemnee ijoollee keenya gargaaruu qabna. Nan gargaara, ani dhaabbatummaa nan gargaara. Hojii sammuun hojjechuudhaan hojii humnaallee hojii ji'aan waan horee humna dhumuu keessa nan kafalaa. Waadaa nan kafalaa. Haa kan godhaa. Osoo kana qabsee nan kafalaa. Inna maasin itti himuu barbaada. Akka haasawaatti kan nuti itti deemuu qabnu qabsoo kanatti. Qabsoo yeroo jedhani qabsoon akkuma abbaan isaa hiikee yoo haasaatti deeman haasaa namatti deemti. Ijoollee kana ficciisuuf malee amma nuti lollee
galma geessisuu kee yaadu maal hanqina guddaa qaba dirree irra jiru akkuma isin argitan akka bullaallaati eenyu haqee isaan mi'uu danda'a ijoollee kana ijoollee kun bifa ittiin jabaachuu qaban jabaanne amma maal mari'anne kana caalaa itti deemuu qabna cimuu qabna namoonni amma mana jiran hundi ufanii namoota addana nu dibsanii addana jiran kana kabaja laanne nu waamanennaan oogo jenne owwaanne yoo isaan taa'aa jiran teenye yoo isaan fiigaa jiran fiigne yookaan fidaa jiran finne akkasitti mitaan qarshii buuqa anatti dirqama kun attaa laatan isaan yoo nata kaffaluu dhabe jaarqaan kaffalu mallatteessee gala isin fuulduratti mallatteessee nan gala qarshii isaan natti murteesse kun kanaadaa jedha Itoophiyaan kun Itoophiyaa jiraate miindaa jiraatan qaba ji'atti malee argamuun jira hojii humnaallee ol hojjee qarshiin ishee walitti naan qabamtuu jira garuu kanaadaatti hojjetee biyya namni argatu jiru biyya itti namni jijjiiramuu danda'u sila